Waltajjiin leenjii sirna gadaa Franqalloo fi Humbannaa Yuunivarsiitii Haramaatti gaggeeffamee jira. Leenjii sirna gadaa Franqalloo fi Humbannaa miseensonni gumii abbaa gadaa Franqallootii fi Humbannaa caayaan hayyoota Oromootii fi Yuunivarsiitiin Haroomayaa waliin qindaa'uudhaan adeemsisan kanarratti barreeffamni qo'annoo sirna gadaa irratti dhiyaatee jira. Barreeffama kana keessattis dhufaatii sirna gadaa, kufaatii isaatii fi haala amma sirni gadaa irra jiru akkaataa fuuldura itti fufuu qabu irratti mariin bal'aan adeemsifamee jira. Leenjii kanarrattis abbaan gadaa Franqallootii fi Humbannaa abbaa gadaa Muusaa Alii Roobaa sirni gadaa uummata Oromootiif lafee duudaatii fi sirna siyaasaa fi misoomaa ta'uu dubbatanii jiran. Profeesar Jeelaanis waliin tahanii gadaan gadaa seenaati. Gadaan lafee duuda Oromooti. Nuti haabannu malee gadaan baduun qabu haala faqabatu. Gadaa sirna xinnaan guddaa itti kabaju, kan guddaan xinnaa itti guddisu, sirna hayyuudhaan qaroomaan itti wal bulchan, sirna abbaa irreetii miti, sirna naattaa ja'anii deemanii miti, sirna tasgabbiidhaan qarummaadhaan hawaasa ittiin bocanii ittiin guddisan. Sirna kana keessatti hawaasni lammiin Oromoo hundi dhalootarraa qabee sadarkaadhaan kaayyoosaa qaba, gahee isarraa qabu qaba, gahee isarraa isaan maltu qaba, kana bahuu qaba. Kanaafuu abdii guddaarraa qabna. Yuunivarsiitiin Haramaatis kana numatti dhaabbatee dameen faakiltii waan kana sirna gadaa kana ijaaruudhaaf asii hundooytees jirti. Gadaa faakiltii jedhame nu waliin dhaabbatanii manguddoo teenya kan har'a lubbuun jiran, kan umriin isaanii deemte, kan kitaaba ummata hawaasa kanaaf kitaaba tahanii jiran hunda bakka jiranii barbaanne waa hunda seenaa godhuu fi galmeessuudhaaf kaayyoo qabannee itti deemna. Kana nu deeggaran je'eetii yaada. Sirni gadaa sirna qulqulluu fi sirna haqa qabeessa waan ta'eef kanaas cimsanii uummata akka barsiisan addeessanii jiran. Sirna kana deebifnee sirna qulqulluu gadaadhaa kan sadarkaa addunyaa irratti amma UNESCOon galmeessee jiru kana osoo hin sharafamne, osoo hin buurofamin, osoo biraa ittiin idaa'in hawaasni keenya hubatee lafa qabsiisee sirna keenya jaaruuf warran hubannoon qabne kan garaa gamaa gamanatti ilaalcha adda addaatiin deeman hundaa'u kar tokko deebisuudhaan marii bal'aa taasifne sirna kana lafa qabsiifne sirna misoomaa fi sirna diinagdee taasisuu fi sirna adeemsa ce'umsaa kan mootummaan biyyatti itti jirtu kanas lafa qabsiisuudhaaf wabii waan ta'eef lafee duudaa tireef je'eetiin jira. Akkasuma lafee duudaa san hojiin akka mul'isu taasisuuf mariin taasifame kana hayyoota keenyaa fi Yuunivarsiitiin Haramaatis nu wajjin tahane waan kana hundeessuudhaaf maqaa gumii gadaa Franqalloo Humbannaatiin galata guddaa galchaa fi hawaasni keenya hundaa kanarraas barumsa addaa arkatee warri asirra hirmaate kunis hawaasa hunda akka barsiisuu fi barumsi kanaa kunillee fuula dura itti fufee sirna qulqulluu lafa jaarree hawaasaaf akka dabarsinu hayyoota manguddoota hunda wali qabne akka ittiin deemnu abdii guddoo irraa qabna jeetiin. Abbaan gadaa Dirree Dhawaa abbaa gadaa Abdul Maalik Yoonis gama isaaniitiin hambaan duraa sirna gadaa akka hin banneef Dirree Dhawaa keessatti gaaddisa caayaa lammiiwwan Oromoo hundeessuudhaan rakkoolee adda addaa furaa turuudhaas dubbatanii jiran. Ilmaan keenya karaatii dhaban. Qeensa jiranneetiin maas sogguu Junaydii Saaddoo dhufe. Nama furiin itti seennee dhuma nuti dhumnee fi kaayoo biitii san jirtu garsiifne maal feetanii jee warra Dirree Dhawaa. Wanni warri Dirree Dhawaa fedhu akka abboottiin teenya dur heeraan if bulchitetti heeraan if bulchu feenaa yookaan warri hojii jirtu bartee tana nuu qoodde siidhaan malee tana feena jennee manguddoon Dirree Dhawaadha. Kunoo na bira jira abbootiin wajji jirraan. Hogguusi bulchiinsa yaamee ani biddeena tokko bakka feetettu hin dhaabu. Simintoochi uranii as uranii Oromoo naa daamtu. Ammarraa eegalaa fi kaada baasaa uummanni Oromoo akka heeraan bulu jedhaniiti. 94 keessatti dhaabbanni gaazexaa aadaa lammii Oromoo Dirree Dhawaatti dhaabbate akka Franqallootii fi akka Shanan Bareentootti. Amata 8 abbaa bokkuutiin biyya bulche. Amata 8 abbaa gadaatiin biyya bulche. Miseensa gumii abbaa gadaa Franqallootii fi Humbannaa kan ta'an obbo Mahammad Tukkee gama isaaniitiin hambaan sirna gadaa keessaa'u gammoojjii Harargee keessatti hafuu fi kanaas gabbisuudhaaf akka hojjetan dubbatanii jiran. Franqalloo qofa osoo dubbatuu baate kanaafuu
obboleessa dhaban nama biraan qabanii gadaan afran qalloo fi humbannaa adda baheen beeku. Adda baheen beeku. Hoo kun dura taa'ate itti aanata. Roobaa gaamoo waa fudhannu takka lama yoo jenne humbanna mooraa fuugigitti afran qalloo wajjin bulaa kute malee abbootiin teenya ka tokkuma mafii qofa yaamtee miti. Kanallee kadhaamsatti hin dabarsee jira dabraa. Akka godina Harargee bahaa naannoo gammoojjii Harargee lixaa naannoo gammoojjii horsiisee bulaa keessatti Baalees Raayituudhaa fi Daawwee Sarar haa fudhadhu harree kololoo. Akkasumatti badda daree qaalaa jabaraa yooni wal arkan dubbii arkan jema maayisatti borbor bulee dirree nama wal arkee dubbii arkaa je. Teessumaarraan tana hayyootiin teenya borofeessarran adda addaa yuunivarsiitii Haramaa irraa walii qabanii hayyoonni dhaddacha Oromoo dura xaxanii walii wal qabatanii arra teessuma tana waliin nu fiduun dhibbarraa dhibbaan galatoonfadha. Sirna gadaa keessatti waanin arke waanin dhaqqabe arkaa dhageeyti kuma reefu hayyichi keenya tuqetti Oromoonni abboonni keenya akka ilmaan afran qalloo fi humbannatti qallatti aadaan gadaa ba gadaa hadhaban malee sirna bokkuutiin bulaa turan. Abbaa dheedaa qaban, abbaa duulaa qaban, abbaa yaa'aa qaban, dhaddacha gurraacha waliigalaa qabanii walirratti amantii qaban. Gadaan harkaa bahu malee afran qalloo fi humbannaa walirratti amanuu qaban. Itti aanaan pireezidaantii yuunivarsiitii Haroomayaa Piroofeesar Jeelan Waliyyi gama isaaniitiin Harargee keessatti sirni gadaa iddoo biraa caalaa miidhamuu fi warreen hambaan sirna gadaa biratti hafe leenjisuudhaan caasaa abbootii gadaa Oromoo kan iddoo biraatii waliin akkaataa beekumsa wal jijjiirratan irratti waliin hojjechuudhaaf leenjiin kun haal duree ta'uu addeessanii jiran. Amma marii kanarraa maaltu eegama? Manguddoonni keenya, hayyoonni keenya, abboonni gadaa akka wal argan yaadan. Erga goone booda isaan keessaa namoota hafteen gadaa biratti hafte, hambaan gadaa biratti hafe haala addaatiin namoota lakkoofsa isaanii murtaa'e kabor sirna gadaa gaggeessuu danda'aniif ammoo leenjiin addaa ni godhama. Leenjii qofa osoo hin ta'in yuunivarsiitiin keenya maal gochuudhaaf yaadaa? Abboonni gadaa kunniin abboota gadaa godinaalee Oromiyaa bakka bira jiran wajjin akka wal arganii sirna gadaa kana yaada isaa akka wal jijjiiran, adeemsa isaa irratti akka wal jijjiiran, safuun isaa maal akka jedhu akka wal barsiisan carraa uumnaaf jechuudha. Itti gaafatamtuun siyaasaa fi gurmaa'ina ODP Harargee bahaa adde Fariyaa Aliyyii gama isaaniitiin waa'ee sirna gadaa irratti sochii abbootiin gadaa gubbaarraa hanga garjalaatti barsiisuudhaaf hojjetan irratti tumsa akka taasisan dubbatanii jiran. Gadaan keenya deebi'ee gadaan keenya fedhii jiru kana walitti qabuudha qaba. Ilaalcha jijjiiramaa tarkaanfachiisuu qaba. Kanaaf sirna leenjii eegalla kana hanga sadarkaa gadiitti mobilaayizeeshinii leenjiin garaagaraa baruu qabammoo uummanni kun gadaan maali? Inuma gadaa yoo jiraate bar namni walitti hin bu'u. Sirni gadaa bar namni keenya wal dhabdee garaagaraatiin waan xixiqqoo waan maaliin bakka gara adda addaa wal dhaabu kuni sirni gadaa yoo lafa qabate ta'e hojiin hedduun icha keessa hojjetama. Gadaan haqa namaa hin barbaadu. Gadaan dhiiga namaa hin barbaadu. Akkaataatti gumaa kafalu godha. Eenyummaa wajjin wal qabata. Haqa namaan saamu. Haqa isaa kasaamame akkatti fudhatu godha. Kanaaf kuni jiraachuun fedhii amma jirtuu fi dhaloota kanaaf barbaachisaadha. Kana irra ciccinee dhimma eenyummaati baay'ee irra ciccinee fedhii amma jiruu fi daa'ima keenya dhalattuu keessa jirtu kana gadaan keenya walitti qabee dhimma kanaan deemuudha. Harargeenis gaa akkuma bakki kaan irra du'etti jalqaba arra eegala kana keessa isaatiin walii galee gadaa kana deeffachuudha qaba, irratti hojjechuudha qaba. Waltajjii kanarratti hayyoonni abbootiin gadaa afran qalloo fi humbannaa barsiisonni fi barattoonni argamanii jiran.